Hordoftootaa fi kabajamtoota xiyyaa har'aan tana Amistar Kombaat irratti minii geem siistemaa jedhutu eegalee minii geemii kana taphattanii mo'attanii boonasii sa'aatii lamaan akkaataa itti argattan isin nuuf fidee jira. Amistar Kombaatiin saniin isinitti agarsiisa. Amistar Kombaat irra seentanii jechuudha. Amistar Kombaat irra erga seentaniin booda bifa kanaan koinii keessan sabasabadhaa achi booda minii geem kaja jala seenaa minii geem ni argitanii xaraba kanarra kan mul'atu kana jechuudha. Deeyilii koomboo cinatti minii geem kajootu jira. Inni kun sakandii meeqa qofa isinii kanna sakandii 10 qofa isinii kanna jechuudha. Sakandii 10 keessatti yoonii fi geemii kana xumurtanii qulfii kana hara xiyyee isinitti agarsiisutti yoo baasuu baattan sa'a 2 isin jalaa gubataa jechuudha. Akka inni sa'a 2 isin jalaa gubanne daftanii bifaan ani isinitti agarsiisu kanaan geemii keessan mo'achuu qabdan jechuudha. Kunoo bifa kana arongaadii kana cinaachi baaftu diimaa ol baaftu arongaadii sadii wal bira fiddu diimaa tokko gad fiddu tokko achi fiddu qulfii ichi ooftu amma yeroo qulfii walakkaa kanatti as fidduun booda qulfii kana ichi olitti ol fiddeef diimaa san gabbaaftee arongaadii ichi baaftee qulfii bakka isiitti deebiftee jechuudha. Diimaa kana ammaas ol baafta diimaa lammaffaas ol baafta bakka kana banaa goote jechuudha. Hoggaa bakka kana banaa goote arongaadii sadeen as fidda dheeraa kana gabbaafta karaa kanaan bifa alaa baafta sakandii 10 doonii fi hin geenitti minii geem keessan mo'attaniiti jirtanii jechuudha argattanii jechuudha. Kanaaf chaayinaalii keenya join like subscribe share godhaadhaa galatooma nagaannaaf jiraadhaa hordoftoota koo.